paartiin keenya paartii badhaadhinaa, paartii hundagaleessa, paartii sabdaneessa, paartii guddicha akka biyyaatti fakkeenya guddaa ta'ee fi guyyaa irraa kana aanaa keenya keessatti raawwiiwwan hojiiwwan gurguddaa akka biyyaatti qoratamanii qabatee kan isiniif dhiyaate egeree fuula duraatti immoo maal hojjechuu akka dandeenyu karaa keessummoota keenya olaanoodhaan filachuudha. Paartii badhaadhinaa filachuun nageenya filachuudha. Baatirii isaa ibsadha warri paartiin badhaadhinaa danyaanaa gobbuusayyoo. Badhaadhina filachuun biyya kabajamtee ijaaruudha. Walumaa galatti waggoottan shanan dhufan biyya keenya Itoophiyaa gara biyya fakkeenya qabannee kan itti imallu waan ta'eef ergaan ijoo filannoo keenyaas kana ta'uusaa dhimmoota qabatamuu qabu ta'uusaa. Waggoottan dabarsine keessatti waadaa keenya kabanyee gara ifa qabatamaatti waan ceeneef yeroo itti aanu yeroo itti imala gara biyya fakkeenyaatti taasifnu taadha. Imala waggaa shanii diinagdee guddaa ijaaruun fakkeenya diinagdee Afrikaa irratti taaneera. Badhaadhina filachuun misooma filachuudha. Badhaadhina filachuun nagaa filachuudha. Badhaadhina filachuun sabdaneessummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun dimokiraasii filachuudha. Badhaadhina filachuun haqa qabeessummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun tokkummaa sabaa fi sab-lammoota hundaa filachuudha. Filachuun misooma filachuudha. Badhaadhina filachuun guddina dinagdee biyya filachuudha. Misooma filachuudha. Daandiin keenya daamu galmi immoo badhaadhinaa. Paartiin badhaadhinaa paartii dimokiraatawaadha. Paartii tokkummaati. Paartii sabdaneessadha. Paartii tokkummaatti amanuudha. Paartii akka biyyaattis bu'uuraalee misoomaa irratti piroojeektii gurguddaa biyyi keenya hojjechuu hin dandeenye kaleessa Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha hojjechuudhaaf rakkachaa turte amma xumurree hojii misoomaa keessa gashinee jirra. Ammallee piroojeektii gurguddaa akka idil addunyaatti buufata xiyyaaraa idil addunyaa kan ta'e Bishooftutti ijaarsuudhaaf karoorfatee jira. Kanaaf hojii bal'aa paartiin keenya hojjechaa jira jechaadha. Guyyaa har'aa filannoo marsaa torbaffaa bara 2018 akka waliigalaatti akka biyyaalessaatti gaggeeffamu sanaaf duulana filadhaa ittiin baanee jechuudha. Paartiin badhaadhinaa paartii sabdaneessa tokkummaa fi jaalalaati jechuudha. Paartiin badhaadhinaa paartii injifannoowwan gurguddaa galmeessisee waanta ta'eef diinagdee biyyaa keessattis jijjiiramoota kan kaleessa seenaatiin illee qamadii kadhannaadhaan beekamu paartiin badhaadhinaa biyya keessatti qilleensa hunda dandamataa ta'e biyya keessatti oomishnee seenaa sana keessaa baanee seenaa jijjiiramaatti akka dhufnee kan agarsiise waanta ta'eef paartiin keenya paartii sabdaneessa tokkummaaf jaalalaatiin kan of hammate waanta ta'eef paartii keenyaaf sagalee laachuudhaaf duulanii filadhaadhaaf baanee. Paartiin badhaadhinaa paartii guddinaati, paartii tokkummaati, paartii misoomaati, paartii jijjiiramaati. Biyyaaf jijjiirama dhugaa kan fide biyya keessatti addunyaas kan harkise addunyaas ijjisaa kan irratti akka godhatu biyya keenya irratti akka godhatu kan godhe paartii sabaaf sablamme paartii obbolummaa paartii tokkummaati paartiin badhaadhinaa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya paartii kana biluun biyya guddisuudha, tokkummaa biyyaa guddisuudha, dimokiraasii biyyaa guddisuudha, jireenya gaariitti fufsiisuudha jechuudha. Paartii kana filachuu jechuun biyya guddisuudha bakka akkanii. Daandiin keenya daamu galmi immoo badhaadhinaa. Galmi qabsoo keenyaa fiigee badhaadhinaa. Filannoon keenya yommuu paartii badhaadhinaa. Waggoottan shanan dabarsine gama misoomaatiin, gama dinagdeetiin,
gama hawaasummaatiin ragaan keenya sini. Waggoottan shanan fuula dura dhufutti badhaadhinni manifestoosaa beeksisee jira. Kan darbe akkatti raawwate, kan dhufummoo akkaataatti raawwatu, muuxannoo ittiin raawwatu, ejjennoo ittiin raawwatu tokko lamaan kaa'ee qabxii gurguddaan 15 manifestoo paartii badhaadhinaa keessatti ta'aniiru. Filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa bara kana geggeessinu irratti ergama gurguddaa lama qabattu. Inni tokkoffaan filannoon kun dimokiraatawaa, haqa qabeessa, naga qabeessa, hirmaachisaa akka inni ta'u anis isinis hin hojjennu. Inni lammaffaan ergamni guddaaf olaanaan badhaadhina, abbaa misoomaa, abbaa nageenyaa, abbaa dimokiraasii raawwii waggaa 5 darbee madaaltanii karoora keenya waggaa 5 fuula dura jiru madaaltanii sagalee keessan, paartii jaalalaa, paartii tokkummaa, paartii abbaa ummataa, paartii ija ummataa, qaroo ummataa ta'eef akkasin sagalee keessan laattan waamicha koo maqaa koof maqaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Wallaggaa ba'an isinii dhiyeessaa. Daandiin keenya daamu galmi immoo badhaadhinaa. Waggoota 5 darban keessatti hojiin gama siyaasaan, dinagdeen, hawaasummaan, hariiroo alaan hojjetame dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyaatti Afrikaa keessatti Itoophiyaa mataa ol qabachiisee jira. Itoophiyaan har'a akka durii qamadii alaa hin galchitu. Kana hundi keessanuu ni beektu. Itoophiyaan har'a buufata boba'aa guddaa biyya keessatti ijaarsisuudhaaf deemti. Itoophiyaan har'a buufata xiyyaaraa guddaa akka addunyaatti jechuudha Afrikaa guutuu walitti hidhu. Addunyaa fi Itoophiyaa walitti hidhu ijaaruudhaaf Itoophiyaa keessatti hojii guddaan eegalameera jechuudha. Har'a bakka geenyerraa sadarkaa caalutti, sadarkaa itti aanutti darbuudhaaf misooma eegale itti fufsiisuudhaaf paartii badhaadhinaa filachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu akka aanaa gobbuu sayyootti mari'attanii waliin taatanii paartii badhaadhinaa filachuun misooma itti fufsiisuu akka ta'e isinuu beektu. Guyyaa filannoo kaardii keessan qabattanii dhaqxanii mallattoo bisii qamadii keessa buustanii deebinee injifannoodhaan wal arginaa guddaa